Gabaabsite. Yaaddettaani hirkootu akka isheetti gabaabse jedheen dhiisa. Keetiima? Ollaa gooti. Miidhana koo nagaa keedha miti. Maaliif na jalaa batte maa nagatte? Lafti bari'ee አሮጥም እንዴ ስንት አመት ሮጥኩኝ ስንት አመት እንዴ አገሬን አስጠራለሁ ለነሱ የሮጥኩትን ሩጫ ብሮጥም አሮጥም የመጣ ቁም እንዳታበላሻል Hey channel, welcome to my guys. Hey guys, welcome to my channel. Baganagan garawa kung vibes tuftani. Let's go. Like, share, subscribe to my channel. Hey guys, akkam jirtu nagaa keessanii alas video kan biraan walitti deebinee jirra. Like, share, subscribe gochuun maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Subscribersii 40 galee jira waan ta'eef guddaa galatoomaan jira. Akkasumas warri video kana ilaaltan subscribe goone taanaan subscribe gochuun jabeessaa. Let's go. Okay. Baga ayyaana irreecha baga geesse. Laala kuni uffata afaan wallaggaadha. Wallaggaadha libsiidha bitadha. Okay? Ana nagarrame eessa baate tun immoo hin jiraan bicheen. Kobsa ana duwwashan. Wi. Digdami afur. Torbaatami tokko. Soddomi sagal. Lakkoofsa macarashaa shantami afuri. Dawwaladhaa waatsaappii. Seexanni si dura haa bu'u cabise haa cabsuuti ati gogi. Karimati yakutu tiyati. Tiyuko akamati. Jirta? baay'isna bareedee. Thank you. Ilmoonni dhiiraa akkasitti bareeddeen deemti taanaan maal goote dhiifama ishee hojii waliin barree. Akkam? Nagaa. DJ Hirkoon jedhaman. Bijigduu jechuun ishee. Bijigduu? Igduu noore? Igduun eessa lixee bijigduu? Xiqqooshee kan namatti hin cimneef jedhee biijee magodhe. Gabaabsite. Gabaabsee. Yaaddettaani hirkootu akka isheetti gabaabse jedheen dhiisa. Bijigduu akkamni bareedduu kun jirtaati. Maali waajjirri kee baay'ee bulluqaati yuuko? Akkam sirraa bareedee irra garuu. Thank you. Maal goota ati yuuko al tokko tokko waan keessa kee jiru yoo baastee mul'istee malee. Bijigduu akkam bare? Naguma? Naga baay'ee si jaalladha tiyyuko baay'ee si jaalladha. Seenichi bakka kanaa jalqabaam guyyaa tokko bilbila haaraadhaan naaf bilbilamee sagalee dadhabaa tokkoon akkas jedhee nagaan gaafatameem. Attamiidha koo nagaa keedha miti. Maaliif na jalaa batte maa nagatte? Lafti bari'ee sagalee kee yooman dhaga'an jedha. Ijoollee ollaatti illee tunaa bilbiltee maal ta'a? Naan jedhameem ani garuu waan an hin beekneef deebisee eenyudha dhiifama isin hin barre jedheen gaafadheem sagalee dadhabaan sun ammas deebisee. Nikoosta dhalakku bilbiluma ati waraqata irratti naa barreessitee naa laatte sanaan namatti geeffadhee irraa sii bilbilaa jira. Naan jedheem sagalichi sagalee haadhaa ta'uu hubadheeraam garuu haadha koo akka hin taane nan beekaam sababiin isaa bilbilaan haadha koof barreessee kenne waan an hin qabneefiim anis deebisee harmee bilbila dogoggortaniittu ana miti jedhee itti himeen bilbila koo cufadheem isaan garuu ammas guyyaa muraasa booda naa bilbiluun. Yeroo dhalaku nasabiin ati mucaa mokoodha. Ani mucaa keessan miti bilbila dogoggoraa irratti bilbiltanii. Akka yoomiin isinitti maamiti harmee maaloo na hubadhaa kanaanis. Lakki. Bilbila laatee fi kee kanaan dura. Yoo ajjeestanii bilbila isa qabatanii hin beeku malee.
gaafa isaan jedhan garam qabee akkan ibsuuftu naaf galuu dideem ani mucaa isaanii akka hin taanee fi bilbilli ani qabadhaa jiru kunis kan mucaa isaanii akka hin taane mucaa isaanis takka argee akkan hin beekne hubachiisuu na yaalaam garuu immoo isaan gonkumaa na hubachuu hin dandeenyeem yeroo mara naaf bilbiluun na gaafatuum anis yeroo mara mucaa isaanii akkan hin taanee fi nama isaan jechaa jiran akkan hin taane itti nan himaam armeen kun garuu osoo abdiin kutin gaaf mara naaf bilbiluum yoo xiqqaate erga naaf bilbiluu eegalanii amma baatii 3 lakkoofsisanii jiruum dhugumaan garuu ani dhala isaanii osoo hin taane bilbila dogoggoraa irratti naaf bilbilaa jiruum yoo maal godhes akka isaan na hubatantu naaf galuu dideem dhugaa qabus immoo gara haadhaa waan ta'eef na hubachuu dhiisuu danda'uum sababiin isaa dhalli isaan jaallatanii fi mararsiifatan gaaf tokko akka deebi'u itti himuun erga manaa bahee manatti waan hin deebineef sagalee isaa yaadaniidhaam maalirraa akka jiru hubachuuf gaaf mara bilbiluum anis kanaaf yeroo isaan bilbilan nan gaddaafiim wayitan duukaa sa'u maratti imimmaan kootu na hudhaam sababiin isaa haadha koo waan natti fakkaataniifiim maal akkan godhuufin wallaaleem osoo dhugumaan mucaa isaanii ta'e nan jaalladhaam garuu dhugaan jiru ala isaanii mitiim natti irraanfachuuf haa ta'u dhugumaan ala isaaniitti fakkaadhee koo hin beeku of amansiisanii akkuma dhala isaaniitti sagalee abdiin guuteen gaaf mara naaf bilbiluum dhala koo naan jedhuum waa'ee jiruuf jireenya isaanii natti mari'atuum akkuma dhala isaaniitti naa wajjin kolfanii taphatuum maqaa masoo mucaa isaaniitiinis na waamuum boodarraa an mucaa isaanii ta'uu baadhus waanan godhu waanan dhabeef akkuma dhala isaaniitti gaafa naaf bilbilan of amansiiseen faana obbisaam mee osoo isin ta'e waan kana akkam gootum. Abbaan obboleessa keetii siif maal keeti? Faazarii wajjin waan xiqqoo irratti walitti Abbaan obboleessa keetii siif maal keeti? Anaaf immoo gaaffii kana na gaafatan. Ollaa koo. What? Ollaa. Ollaa? Ollaa koo jechuudha. Abbaan obboleessa keetii moo? Ollaa kooti. Abbaa obboleessa. Amma ተሻገሬ ገንዘብ ያርጋተ ጀደ ጊዜ አንዳቆ አስፋልት ተሻገሬ አምባር ቢሬ አንዳቆ ጋቦ ሻንግዛ ሙዲ ነረት ቀብዳ ጊዜ አንዳቆ አሻገርቴ ብሪ ሸለማም ተናን እንጀነ ገንዘብ ኪሴ ይወጋላሉ እንጅሩ ብቻኒ ቀኖ ማስ እንጀደ አምባር ቢሬ እና ተሻገረ ገንዘብ እንጅሩ እኮ አምባር ቢሬ አንዳቆ ቸሲስት ከነስ እንጀደ ላሊ ቃና ቤት ይረት ችክሮዲዳን ዲጂታል ጌም ዮታ በቴቹዳ አንዳቆ ቸሲሱ ኒሳኒ ገንዘብ ከነርገቱ እንጀደ ከናሚቲካ ቃና ቤቲ kana malee jechuudha qaana beet irratti diipoozitii duraa yoo goote lakkoofsi raafaaniin abbaa carraasii taasisu miiliyoona tokko abbaa carraa taata lakkoofsiisu si dhaqqaba. Kana malee immoo jechuudha laali sadarkaa lammaffaa amma kurnaffaa jechuudha qarshii badhaasa qaba. Handaaqoo asfaaltii keessisaa naante chikirroodhi taphadhonnaanin kana beet irratti taphadhuu siin jedhe miiliyoonara taata. Handaaqoo ceesisuudhaan qofa miiliyoonara taata. Daakki taphadhuu qaana beet irratti chikirroodhi. ምን አይነቱ ነው ችግሮዲ ዶሮ ተሸከመ ነው እንደዛን ጀቱሬ መጀመሪያ ጊዜ አኒ ካና ተሸከመ ጊዜን ተሻገሩ ሄሎ ተሾማ ሄሎ ቢያ ጅርታ ምን ያቲ ካብዩ መንጅራ ጃርሰ keenya bira dhaqiiti ijoollee meeqa qabdu jedhina gaafadhume maal jechuudha sadii qabu miti irratti wajjin inni sirriidha garuu yoo inni lama jedhe tekestii manaa godhi tekestii maduwaanaa godhi maali mana kiraa kan ji'a afuriin narraramini akka kaatti waan hin kaffalu dhabee naan ergine na dagate ta'ee bakka ijoollee meeqa qabdu jedhi gaafadhu isuma kana qofa gaafadhu ta'u amma deemi dhaqee gaafadhu amman gaafadhu dagatamtee itti መጣላት እኮ ተጣሉ ግን ቂጡን እኔ ነኝ ሞጋው ያማችኋል ወይኔ በቃ ወንድ ማጣት ያ ሁሉ ነገር እያለ ያማን ቀስ ብላ አትሄድም እንዴ ምንድነው አንተ እየሮጣችሁ የምትመጡት ምንድነው? አፈሳ ወጣት እየታፈሰ ነው። አሮጥም እንዴ ስንት አመት ሮጥኩኝ ስንት አመት እንዴ አገሬን አስተራኩኝ ሮጥኩትን ሩጫ ብሮጥም አሮጥም የመጣ ቁም እንዳታ ትበላሻል። ኧረ ጭራሽ ላይ በላይ ስለሆነ ነው እንጂ ሽንኩርቱ ከአምስት ብር አይቀርስም። ያውነት ወይ የኔ ወጣምሻ ከሩ ነው እየሮጠ ያዙት ያዛቸው ጭራሽ
አምዳት አርሰባችኋለሁ ይሄ ነው እንደሚይዘው ጭራሽ ቦት ሷል በዚህ ኑሮ ውድነት እንኳን ታፊሽ እንደውም ቀልያለሁ በሽንኩርት አርዋጋም እንኳን እንትን አጥፊሽ ሽንኩርታን ባመስ ሽንኩርታን ባ እቻ ሲዳ ምን እንደነካት አላቅም ዛሬ ብቅሳትል ነው አለች ተሎ ሳትመጣብኝ ምግቤን በልቼ ልጠጣ ፈር ያስጠጣት እኔ በሷ ምክንያት ቡና አቁም እንዴ አጣጫ ፈር ያስጠጣሽ ደህና ዋላችሁ ሰላም ዋል እግዚአብሔር ይመስገን ቡና ላይ ደረስኩ እንዴ ካለቀ ደረሽ አንቺ አረ ካለቀ ነው ደረሽ ላነሳው አይቀደም ብትይኑሮ አረ እኔ ስለ ቡናማ አይደል የመጣው እና አንቺ ይሄ መብራት እየሄደ እኮ በቃ ምንም ስራ ላይ ያሰረኝ አልቻለም አዲስ የመጣው የዘመናችን ምርጡ የሆነው ጅፓወር እያለልሽ በፀሐይ ብርሃንና በባትሪ የሚሰራው የኃይል ማመንጫ በመብራት መጥፋት ምክንያት የሥራ መጉላላትን ያስቀርልን ጅፓወር እኮ መጥቶልናል። እሱን ገዝተሽ ስራሽን ማቀላጠፍ ትችያለሽ። በሂጅ ግዢ እኔ በሰላሜን ቡና ልጠጣበት በሂጅልኝ። እኔ እናንተም ተጫውተን አይሆንልን እኔ እናንተም ለሁለት ሆነን አይሆንልን ወይ አካውንቱን እናከራየው ለሚሰራበት ሰው እንደ አርደኛ ደግሞ ሪንግ ላይት መግዛቴ ሰማኝ አንበሳ የወረደለት ሪንግ ላይት ነው ገዳም ነው ተብሎ ከሰው ላይ ነው የገዛሁት ደግሞ አንበሳ አይደለም ያው ኢሞጂ አይወርድም እዚህ ላይ ኢሞጂ አሚላችን ጥሩን ደግፍ ብልዝ ያርግልኝ ታባባሩበት ተንተውር እንዳ Hey, y'all, come look at this. That's what you mean. ሰላም ነው ሰላም ነው ሰላም ነው አለ ሲጋሽ ዮ አለቲ ተቀዳላችሁ ዲክራፍ ድረሰንቲ ጀራፊ አችረካይቹ ቻንሲ አችኬሳ ሰራ ብልብለኔ ዩጂሲ ወታሪ ይባላ ዋንቴ ፉርማኒ ቀው ጎላኬ